jettanii uumaa waaqaatti seenutti kaatan ammoo. Kanuma waaqayyo uumeyyuu tuffattaniitu irraa geerarutti kaatan amma. Obboleetti keenya Gannii fi obboleetti keenya Faasigaa kanarraa waa xiqqoo dubbachuu barbaada ijoollee Oromoo. Dhaggeeffadhaa. Warri gurra qabdan, warri miciraan qabdan na dhaggeeffadhaa. Intalli kuni barbaaddeen gurraachonee, barbaaddeen diimannee, barbaaddeen fokkisnee, barbaaddee hin godoomne, waaqayyootti isheef kenne. Isheen waaqa isheen koman, isheen waaqa isheetti namarrarre. Sii galee. Isheen kunis akkasuma. Isheerree malkiidhaan tuqxu intala kanas. Waa meeqa jettuuni harmi kee kana ta'e harmi kee ammana ga'e waa meeqa jechoota gurra namaatti hin tolle waa meeqa jettuuni intala Faasigaa kanas. Intalli kun afaan Amaaraan hojjetti. Hangannitti nan deebi. Afaan Amaaraan hojjetti warri Amaara akka hanqaaqutti ishee qabatu akka hanqaaqutti promotion ishee hojjechiisu waa baay'ee ishee hojjechiisu waa baay'ee karaa bananiifi jiran. Ati Oromoodhaa eessa haadha keetti Amaaraan hojjetta koottuu ettaniin intala kana giddima waamtan. Isheen Oromummaa ishee jibbitee miti. Oromoon akka nama hin guddisne, Oromoon akka namasaa ofitti hin qabne jaabeektuu fi jaratti maxxante. Yoo waa argadhe, yoo waa hojjetadhe, yoo waa qabadhe maatii koof ijoollee koof yoo waa godhadhe jettee isaanitti maxxante. Isayyuu ishee isa sanaanis kanaanis hojjechuutti kaate. Viidiyoo isheen Oromiffaa fi Amaariffaan hojjettu tokko, laayikiinsaa tokko, koomentiinsaa tokko. Mee ilaala galaati kan isaanii akka isaanitti ishee jajjabeessan, akka isaanitti ishee bira dhaabbatan. Kan keenya immoo isheen Oromiffaan hojjettu deemaati koomentii ilaala, laayikii keessanis ilaala. Waan akka laayikiin birrii sin gaafatu, waan akka koomentiin gaarii barreessuun birrii wayii sin gaafatutti waan moraalii namaa cabsu, waan jecha hamaa dhalla namaarraa hin eegamne jettuuni. Ishee kanas Ganniis yoo imimmaan ishee buuste, yoo imimmaan ishee guyyaan dhangalaaste ijoollee Araba keessatti rakkatani hidhamani Oromoof iyyitee birrii walitti qabdee mana hidhaatii baaste rakkina jalaa baaste malee guyyaa tokko cabii gogii namaan qabdu. Guyyaa tokko kana naa godhaa itti hin beektu. Guyyaa tokko Oromoo gandaan walitti naqxee hin beektu. Maaluma sin goote? Haadha rakkattuun qaba, haadha koof hin jiraadha, na dhiisaa sin jette. Namni ishee jibbitan yoo irraa gortan maa inni rakkoonsa? Suura ishee fiddanii viidiyoo kanarra keessaniit irraati. Isa akka ofii kee barbaaddee malkii kee ofii laattuu wayiitti irraa dhiichisaa oolta. TikTokii keerra ifirtii tokko malee utuun affariin suura namaa hin bareedduun gurraachofte jettee asirraa irraa dhiichista. Isa akka malkii namni ofiif laatu. Uumaa waaqaatti seentanii wanti sin gootan, wanti sin hojjettan, moraaliin ishee tuqamaa, yoo boru intala kana dhabne, unutu akkana ishee godhe ta'innaa jettanii sammuu keessanitti yaaduu waa tokko hin jiru. Haadha isheef hin bareeddi, obbolaan isheef hin bareeddi, ofii isheef hin bareeddi. Koottuu na fuudhis hin jenne, koottuu natti galis hin jenne, koottuu na nyaachisis hin jenne. Maalumaaf jireenya ishee jibbitu intala kana. Dhugaa Waaqayyo maal sin goonaan jireenya ishee jibbitu? Maal sin godhan ijoolleen kun? Yoo jiraatan, maatii isaaniif yoo jiraatan. Dhugaa Rabbiin dubbadhaa. Malkiif taanaan faranjii caalaa bareedu jira. Faranjiin Afrikaa muluu akka garbaatti ilaalti. Maal isaa of jajjaree ati? Malkii keessa kamiin diimattees an barbaadde fakkaattee faranjiin akka garbaattis ilaalti. Ammayyuu taanaan. Isa kamsaa of jajja. Isa kamiin Gannii caaltee to'ati bifaan ishee qeeqxaa bifaan TikTokii keerra maxxansitee intala kana arrabsaa oolta. Maal sin goote? Keenyaan keen hojjenne. Namni nama jibbe morruma guyyaa guutuu irraa haasaa oola. Guyyaa guutuu rakkina namaa odeessaa oola. Dhugaa Waaqaa dhiisaa jireenya isaanii haa jiraatan. Haadha isaaniif, maatii isaaniif haa jiraatan. Ijoollee isaaniif haa jiraatan. Dhiisaa. Hin dabbara Oromoo dhiisaa. Dhugaa Waaqaa hin dabbara. Dhiisaa bakka. Ijoolleen haa jiraattu. Jireenya mataa ishee haa jiraattu. Cabii gogii namaa hin qabdu. Yoo Oromoo gargaarte malee, yoo Oromoof boosse malee intalli kun. Dhiisaa hin dabbara. Ashamaa akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi ni baay'atu jecha. Egaa akkuma buleessi keenya Sooloon jedhette dhugaa Rabbii waan baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Wanti yeroo ammaa deemaa jiru akkasuma buleetti keenya Gannii irratti wanti ta'aa jiru jechuudha. Ijoollee keenya dhugaa dubbachuudha fi dhugaa ijoollee keenya kana Rabbi maal akka ta'e hin beeku.
yeroo tokko laaltee yoo jettu baay'ee si jibbisiisa jechuudha. Baay'ee si jibbisiisa jechuudha. Maaliif homaan beekan dhugaa rabbii jechuudha. Yaaduma miidiyaa kanarraa wal fixaa oolu malee homa tokko iyyuu hin beekan. Maaliif amma micayyoo kana arrabsinaa ma yookiin shingurraatti dhashiin malee dhashiin akkas jettanii dhashii arrabsaa. Amma waanuma ganni arrabsaa jirtu seetti fakkaata. Isin dhugaa waaqayyoo jechuudha. Ijoollee kiristaanas ta'e, ijoollee musliimaas ta'e, ijoolluma fedheeyyuu ta'e. Isin uumaa waaqayyootti walitti bu'aa jirtan, waaqayyoo walitti bu'aa jirtan malee ganni waanuma tokko iyyuu hin goone. Waanuma tokko wanta ishee xuqqan, wanta ishee gootan tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Maaliif ganni jechuun dhugaa dubbachuuf micayyoo bareedduu dumbushee tana jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee das nama jirti. Amma hundumti keessa filtariidhaan bareedanii filtariidhaan babbareechitanii jechuudha. Amma kun filtariidha dhugaa dubbachuudhaaf kun filtariidha jechuudha. Filtariidha. Garuu zoqaa akkanatti waan as baanuti hundi keenya bifti keenya hundumtuu gurraachuma. Innaan mo'annaa ajaa'ibaan keessattuu shamarri biyya Arabaa jirtu suni kolkolleen jechuudha. Har'a ati har'a mana madaam keessatti jechi har'a micayyoo tana qeeqxu jechuudha. Isaan jechuudha ganni tana kan kunuunsi waggaa 7 waggaa 8 kan biyya ormaa keessatti jechi gurraatti jedhanii waa didanii hojii didanii isin akkamitti saba keenya kana xiqqeessuu barbaaddanii dhugaa rabbii nama aarsitu dhugaa rabbii garuu jechuudha. Isin waaqayyo isiniif araaramu malee warri micayyoo kana akkas jettan micayyoodhaanii miti kan jechaa jirtan waaqayyo walitti buutan waaqayyo immoo isinaa gaafatu waan ilmoota isiniif isinii ol kaa'u waan isiniif ol kaa'u jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Namni akkamitti uumaa waaqayyooti nama arrabsa. Kan waaqayyo gurraacha godhee, diimaa godhee, naafa godhee, bal'aa godhee, harka dhabsiisee waa hunda uumuu danda'a. Isatu uuma waan ta'eef. Kan inni uume immoo amiin jedhanii fudhachuudha. Wanta waaqayyo keessa maaltu isin seesiseedha nama kiyya gaafin kun maaltu isin seesise wanta waaqayyo keessa. Isin amma gannii arrabsinaa jetta warri miidiyaa kanarra yaatanii dhiitan. Hundi keessan ganni homaa gochuu hin dandeessan yoo gurraachafte rabbitu kenneef rabbitu ishii uume waaqayyotu ishii uume namni tokko ishii hin tolchine ofii ishiitti hin tolchan waaqatu ishii akkas godhee ishii uume. Ani kan jedhu bar akkamitti namni waan waaqayyo uume kanaan isin boru naafattis bal'aattis akkuma ishee kana jettaatu jechuudha bar. Isin amma ganni arrabsineettu malee waaqan akka walitti buutan nagarre. Waaqayyo immoo warri namni ijoo micayyoo kana qeeqxee arrabsite jechuudha. Waaqayyo ilmoo keetii waan hin taane si haa agarsiisu. Dhugaa waaqaa garaatu na gubate rabbi dubbadhullee jedhee jechuudha. Garuu garaan na gubate. Maa namni uumaa waaqayyootiin maa nama arrabsitan. Maal isheen ofiif godhattee gurraacha woo gurraattii taate hundumaa keenya gurraachaa bara Afrikaan hundumatu gurraacha jechuudha. Afrikaa hundumatu gurraacha. Micoo dumbushee akkana jettan haadha taphaa akka dees nama jettu jedhu dhugaa waaqayyo maali garuu maali sin goote micoontu himattee irti roobaa irra deddeebite lakkii haadhati yaafan jiraadha jette. Ganni koo waaqayyo si hojii yaa ta'u koo deeteeti namaan dhagaye. Hannamaan dhagaye waaqayyo si uume akka barbaade si godhe nu bareechee nu busheechee wanni hunda nu godhe. Waaqayyotu nu uume uumaa waaqayyo keessan galina ijoollee adaraa keessan uumaa waaqayyo keessan galina hundumti rabbitu sin uume jechuudha. Ijoollee kiristaanas yoo ta'e ijoollee musliimas yoo ta'e hunduma keessan kan busheechee uumu kan bareechee uumu kan waa hunda godhee si uumu kan naafas godhee bal'aas godhee nu uumu waaqayyo malee namni nama tolchu abaddan sin tolchuu hin danda'u. Akkoo osoo namni nama tolcha ta'e odoo namni nama uume ta'e sila har'a isheen halluu kana wanno gurraachummaa kan ofirraa dhatte silaa diimatti fiqaa jirti. Anillee akkasuma hin godhaka. Anillee gurraachummaa kee kan ofirraa dhiqee tanan gara diimatti jijjiirradha akka faranjootaa kan inni itti jijjiirradha jechuudha. Karabaa fi faranjootaa kan itti jijjiirradha. Maali garuu simmaa akkaat bineensa taatan dhugaa rabbi ara micoorraa gadi bu'a. Micoorraa gadi bu'a haa jiraattu micayyooni. Abboo hamaa nama dubbistan dhugaa waaqayyoo jechuudha mar'imaan nama gubata. Ganni koo waaqayyo si hojii yaa ta'u dumbusheeka. Amshir ganni koo dhugaa waaqayyo innaa akkas obboleewwan koo waaqayyo si hojii yaa ta'u kaa ganni koo waan si godhuun qabu hanga danda'ametti numa si waliin deemna
amshirati namaaf iddoon kennisin jechuu barbaada. Akkasuma warroonni chaanaala kee afaaraa taatan subscribe gochuun jajjabeessa. Yaadaa fi qeeqa qabaattan koomentii irratti barreessuun dagatinaa. Oraa bulaa deebanaa waaqayyo isin wajjin haa ta'u isiniin jedha obboloota koo adaraa walirratti hin duulina.